Baga ganna gurraacha baatanii booqaa birraa geessane. Baga barhaaraan isin gahee baga geenye imalli keenya gara magaalaa Shaashamanneettiin dhaabbata Promooshinii Abdii Luuccee wajjin achitti immoo roobee macaamaa yaadamma maaloo kaawwani magarre maali boohee tumandiisaa yaadamma maaloo kaawwaliin agarre maali achitti wal agarra baga geessan. Bakka isaa ta'ee ani aadaa dhabuun jedha. Isa Oromoo tokkummaa lallabee walitti tokkoomse. Har'a inni akkana jiraachuunsaa anaaf qaaniidha. Dhaabbanni Promooshinii Miidiyaa Abdii Luuccee EBC wajjiniin ta'uudhaan ayyaana bara haaraa sababeeffachuun qophii addaa qopheessee jira. Maarree qophii kanarratti isinis oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaa isiniin jedha. Ayyaana gaarii. ETV afaanotaa irratti kan hordofaa jirtan Promoshiniin Abdii Luuccee. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma kan argamaa jirru jiddugala aadaa Oromoo keessatti. Isiyamti harmeen